Ijoollee Saawud Arabiyaa jirtanii dirqama wanta kana beekuu qabdan. Keessattuu ijoollee biyya galtanii asii qabamtanii galtanii deebitanii immoo lammata as deebitan bahaaran jechuudha. Wanta kana beekuu qabdanii viidiyoo mee dhaggeeffadhaatii viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebinaa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya jirtu isiniin jedha. Gaafii yeroo hedduu namoonni keessan nagaafataa jirtan asumaan deebii dhageeffadha. Tokkoffaa namni karaa baaratiin dhufte iqaamaa sirreeffachuu hin dandeettu. Karaa rammaa kanarratti ani baasaboora harkaa qabaa iqaamaa sirreeffachuu danda'a akka jettu. Tokkoffaa waraqaa baasaboorri kee dukuliyaan qabu hin dandeettu. Isa lammaffaa warroonni tanaan dura biyya kana xalabaa dhuftee qabamtee galtee karaa baaratiin dhuftee as jirtu iqaamaa baafachuu hin danda'a. Namoota jettanii gaafii karaa keessatti nagaafataa jirtan iqaamaa baafachuu hin dandeettu. Tanaan dura biyya kanarra waan galteef amma immoo karaa baaratiin dhuftee as jirta iqaamaa baafachuu hin dandeettu. Maaliif ummanni biyyaan jirtan si beeka malee biyya kanaan si hin beeku. Ati galtee iqaamaa sirreeffachuu hin dandeettu. Isa sadaffaa namoonni biyya biraatirraa seentan Dubaayin, Kuweetiin, Katariin biyya biraatirraa bakka feetan irraa seentan iqaamaa sirreeffachuu hin dandeettan. Allahu alam namoota gammaa sirreeffatanillee agarree foormishiinallee itti fuudhaa jira. Iqaamaa sirreeffachuu hin danda'amu. Isinii galaami gaafii biraallee yoo qabaattan kaadha keessan kennadha. Kan itti aanu qaraara ammaa kana fayyadama. Namoonni hedduun sirreeffataa jira dhugaa rabbii isiniin jedha. Isinillee iqaamaa keessan sirreeffadhaa. Abbaa iqaamaa ta'a isiniin jedha. Akkuma viidiyoo amma jalqaba isin dhageesse kanarratti dhageessan irratti ijoolleen keessattuu Saawud Arabiyaa jirtanii yaa'u akka seerri haarofti baay'ee immoo beektanii jirtanii himamee jira. Durallee himnee jirra. Ammas immoo seerri haarofni ijoollee keessaa qabamanii galanii karaa bahaaratiin immoo lammata deebi'anii iqaamaa baafachuun hin danda'ama, paaspoortii baafachuun hin danda'ama jedhamee jira jechuudha. Gaafii akkasitti gaafatamaa jiruuf immoo hin danda'amu jechaa jiran jechuudha. Hin danda'amu ijoolleen as keessaa duraan qabamanii galanii deebi'anii gara bishaanitiin dhufan ammallee beeka. Kana waan beekuu qabdan karaa bishaanitti irraa dhufanii paaspoortii baafachuu hin danda'anii jedhamee jira jechuudha. Walumaa galatti iqaamas hin baafattu paaspoortiis baafachuu hin dandeessu jechuudha yoo biyyaa ta'e malee. Kanaafi asii baafachuu hin dandeessu jechuudha. Sababii isaas yaa'u durallee basmaa kennitee galte waan ta'eef ammas immoo lammata asitti hin ta'u jechuudha, hin kennamu jechuudha. Kanaaf ijoolleen baddanii ala jirtanii deebitanii immoo qabamtanii galtanii bahaara lammata deebitan walumaa galatti hin danda'amu jedhee jira buleessi keenya tokko akkuma seera mootummaan baasetti kan inni illee himaa jiru. Siniin jedha hordoftuu tokko itti fayyadamaa yookiin immoo dhaggeeffadhaa viidiyoo takkaraa kana jechuudha. Ijoolleen akkanumaan qarshii keessan qisaasichitan yoo danda'ametti gara biyyaatti deebi'uudha malee waraqaa baafachuu hin dandeessanii jechuudha. Isin walumaa galatti warri lammata galtanii bishaan deebitan kunii jechuudha. Akkanaaf seera haarawaa bahe kanatti immoo dirqama keessa fayyadamuun jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa qarshii sirraa nyaattee si dhiisuu danda'a waan ta'eef qarshii keetis balleessitee ofii keetis yoo siin baane ta'e waamee qalabdaa jechuudha. Kanarra immoo gaafa yoo amma siin baane ta'e itti dhiistanii karaa biyyaa galuu qabdanii jechuudha. Walumaa galatti karaa biyyaa galuu qabda warri paaspoortiin yookiin waraqaan isinii bahuu hin dandeenye jechuudha. Kana jechuun immoo ijoollee bahaaran dhufteedha. Warra amma keessattuyyuu bahaaran ijoollee asitti qabamanii mana madaamitti yaa ta'u kan bahaaran dhufan yaa ta'u kan asii basmaa godhanii galan jechuudha. Galanii kan lammata deebi'an malee waan kan biraatii miti jechuudha. Akkasuma immoo ijoolleen amma baddee ala jirtan fakkeenya baddanii ala jirtanii akkasuma immoo lakkoofsa paaspoortii keessanii yookiin iqaamaa keessanii kan beektan fa'a yookiin kan of harkaa qabdan fa'a isin immoo hojjisiifachuu dandeessanii kafiiluma bichaa soqattanii hojjisiifachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf karaa onlaayiniitti darsiin jira jedhamee jira. Karaa immoo karaa onlaayiniitiin sin jira, karaa immoo seeratiin sin jira jechuudha. Seeroo sin jedhu immoo
karaa imbaastiin sin jira jechuudha. Kan dafee deebi'uu fi kan dafee hin deebinetu jira jechuudha. Kanumaa waraqata kan karaa dafee sinii deebi'u karaa onlaayinii natti fakkaate kan dafee sinii deebi'a. Kun immoo xiqqoo isheen tura natti fakkaate akkas jedhamee dubbatamee jira. Kanaaf ijoolleen itti fayyadamtan sa'aatii kanatti itti fayyadamaa. Warri immoo akkasuma immoo ijoolleen galuudhaaf karoora qabdanii fakkeenya ji'a muraasni wayii sinaftee ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 agarsiisa sinafe kuni hin hojjisiifatinaa jechuudha. Dhugaa sin jedhaan maaliif birrii kee qasaasachuu malee waan asteecheen hojjenneef maal si fayyadaa miti ushitee tikkeettii kee murattee ofii keetii biraa galuu si wayyaa osoo wanti tokko hin ta'in ofii keetii tikkeetta kee murattee galuu si wayyaa sin jedha. Kanaaf itti fayyadamaa sinin jedha sallee itti fayyadamuu yaada ijoolleen keessattuu ala baddanii hojjettaniif kan karoorri kun sinii bahee jechuudha. Warra paaspoortii fi qaamaan qabneef sinii kan sinii bahee malee nuti warra xalabaa jirruu fi nuti kan nu bahee jechuudha. Nuti immoo seerri keenya ganaa gallakkifama jechuudha. Innaa akkasii kaa keenya maal seera maal karree nuti seeran jirra waan ta'eef agas hunda keenya baay'ee nama rakkisu. Sababni isaas paaspoortii fi qaamaa qabna kan nu hojjisiisu. Maatuma bira teenyu waan ta'eef nuti agas hunda rakkina hin qabnu. Kan rakkina guddaa qabu ijoollee baatanii ala jirtan kanaa jechuudha. Kanaaf ijoollee mana madaatutti duraan baddanii ala jirtan kuni yoo waggaa dheeraa teenye jettani waggaa 2-3 teenye jettani hojjisiifadhaa si fayyada. Maaliif waraqaa hoo qabaatte firii taatee sammuu keellee boqonnaa argatee hojjettaa jechuudha. Lakki ani galuufanii karoora galmaata tan qabaa ji'a 4-5 tun hafa hojjettan immoo deematii keessaa muradhaati galaafuma keessanii malee birrii keessa hin qisaasachina maaliif waan deebitee hojjennee maas si fayyadadaa qabda wanti si fayyadu hin jiru jechuudha. Yoo kan deebitee hojjettu yoo ta'e malee yoommoo deebitee hojjenne ta'e faayiduma tokko siin qabu jechuudha. Kanaaf akkasitti beekuu qabdanii akkasitti sitti fayyadamuu qabdan malee oluma jettaniituma birrii keessan qisaasachinaa sin jedha. Yoo galuu barbaadde immoo hin hojjisiifatini walumaa galattiidha baqa. Hojjisiifachuus sin barbaachisu gaafa galuu kaatee hojjisiifachuus sin barbaachisu jechuudha. Inni akkasii sin jedha obboloota koo. Kanaaf ijoolleen bishaaniin dhuftanii keechanis akkasuma wanti hojjetamu hin jiru jechuudha. Kanaaf ijoollee keessattuu mana madaatitti badde kan isiniif hojjetamaa jiru sirriitti jechuudha. Maaliif isin paaspoortiin keessanis hin jira waan ta'eef paaspoortii keessanii wannaadhaa keessaa hin baasu koompitara keessaa baasanii isiniif hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsallee yoo hin beekne ta'e qaama fi paaspoortii kee maqaa keetiin baafamaa hin baafamu koompitara keessaa jedhamee jira jechuudha. Akkasitti baasanii isinii hojjetu jechuudha. Kanaaf warroonni akkasii sunis itti fayyadamaa hojjisiifadhaa. Warra hojjechuu barbaadda yoo ta'e malee kan hin hojjenne immoo lakki ani galuuf yoo jettani dhiisaa baqa. Lakki immoo galeetan deebi'oo jettan hojjisiifadhaa. Hojjisiifadhaatii galaatii deebi'aa akkasitti hin dandeessanii. Akkasuma lakkaan dhurumaa hin deebi'u biyya ormaa hattuu hin deebi'u nagahee quufee jira warri jettan immoo hin hojjisiifatinaa baqa. Nagaa keetiin tikkeetti kee ofii keetii muradhuutti keessaa ol jedhe jechuudha. Egaa kee fudhadhuuti malee waan birrii kee qisaasachituu hin qabdu. Birrii kee of jalaa hin qisaasachinaa isin jedha. Warra as keessatti yookiin bultii godhattanii daa'ima qabdanii akkasuma dalagachuu kanaaf warri dalagachuu barbaadanii akkasuma daa'ima qabdanii isiif fayyadaa. As keessatti warroonni bultii qabdanii si fayyadaa. Maaliif isin teessaniitti illee dalagattan bultii keessan qabdu daa'ima keessan qabdu fataa ittanii jiraattu jechuudha. Gaafa waraqata san qabaattan firiidamii qabdanii waan barbaadan ofii keessaniyyuu uummattanii hojjechuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi akkuma Dubaay ijoollee hojjetanitti hojjechuu dandeessanii suuqii hojjetachuu dandeessanii waan adda addaa mana nyaataa bantanii hojjechuu dandeessanii gaafa waraqaa qabdan jechuudha. Inni akkasi siniin jedha. Akkasuma hordoftoota koo warroonni chaanela kiyyaa faaraa ta'an sabiskiraayib gochuun maamila kiyya ta'aa nagaa ta'a fayyaa ta'a. Viidiyoo biraatti deemna. Baay'ee baay'ee.